akkam jirtu daawwattoota keenya kun milluu torbaniiti. Milluun torbanii akkuma kana dura isin beeksisaa turre egaa torban sadaffaasaa harri torban sadaffaasaati marsaa sadaffaarra jirra jechuudha. Qophiilee keenya akka biyya keessaatti akka addunyaattis jiran wantoota taateewwan ta'anii darban akkasumas ta'uuf immoo jiru wantoota jedhaman wantoota tokko tokko qabannee isiniif dhiyaanna. Egaa haga xumuraatti nu waliin turaa kanan jedhu ani Geetoo Lamaayyooti. Egaan akkuma beekamu torban kana keessa kitaabni mata dureen isaa Abbaa Hawaasaa jedhu seenaa Sheek Amiin Ibroo irratti xiyyeeffate dilbata dhufu fuula keenya dura jiru jechuun hagayya 25 ni eebbifama. Galma aadaa Oromootti akka eebbifamuuf jirudha kan dhaga'ame. Egaan kitaabni kun dargaggoo Amir Sheek Amiin Ibroon kan qophaa'e yoo ta'u abbaa hawaasaa kan ta'an Sheek Amiin barnoota amantaa kennuun cinatti tajaajila hawaasummaa kanneen akka gargaarsa yeroo buqqaatota balaa fi walitti bu'iinsa seenaa isaanii kan hojjetan yeroo balaa fi akkasumas walitti bu'iinsaallee seenaa isaan hojjetaa turan of keessatti kan qabatedha kitaabni kun. Egaan daawwattoota keenya egaan koreen eebba kitaaba Abbaa Hawaasaa jedhu akka ibsetti kitaabni kun kan inni of keessatti qabatu Sheek Amiin Ibroon yeroo beelaa akkasumas buqqaatii fi wantoota adda addaa barsiisaa amantiiti. Sheek Amiin yeroo kanatti wantoota nama barsiisan gargaarsota adda addaati kan isaan uummataaf gochaa turan kana of keessatti hammata jedhu koreen kun yeroo ibsa miidiyaaf kennanii fi egaan giddugala aadaa Oromoottidha hagayya 25 kan eebbifamu kitaabni kun sanbata fuuldura keenya jiru kana hundumti keenya dhannee achirratti argamnee dubbistoonni akkasumas jaallattoonni aartii dhannee irratti argamnu kitaaba dubbisuullee aadaa keenya godhannu isiniin jenna daawwattoota keenya. Ittufnee jira daawwattoota keenya hammammoo kan ittaanu qabannee dhiyaanne eebba barattoota wiirtuu leenjii miidiyaa fi gaazexeessummaa Dream Journalism Training Center barattoota leenjisaa ture ji'a ja'aaf leenjisaa ture eebbisiisuu isaati kan yaadannu daawwattoota keenya. Egaan akkuma beekamu wiirtuu leenjii miidiyaa fi gaazexeessummaa Dream Journalism Center and Media barattoota 44 baatii ja'a leenjisaa ture ogummaa gaazexeessummaa fi miidiyaatiin leenjisaa ture magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti bakka keessummootni argamanitti eebbisiiseera. Egaan akkuma beekamu wiirtuun kun sagantaa barnoota garaagaraatiin barattoota gaazexeessummaa qaban goomsuuf dhaabbata hundaa'edha jedhan. Egaan wiirtuun leenjii gaazexeessummaa kun barattoota fedhii adda addaa qaban gaazexeessummaa qaban illee leenjisaa kan ture kun ga'oomsuudhaaf akka isaan ga'oomsa gahaa argataniif barsiisaa leenjisaa turre jedhu walitti qaban boordii fi gorsaan wiirtuu leenjii miidiyaa fi gaazexeessummaa Dream Journalism Training Center and Media kan ta'an obbo Gammee Maammoo guyyaa eebba sana irratti dubbataniiru. Egaan haala rakkisaa keessa darbuun akkasumas hojii keenya tokko jechuudhaan namoota fedhii gaazexeessummaa qaban baatii ja'a keessatti gosa barnootaa ogummaa kanaan wal qabatu barsiisota yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee ogeessota miidiyaa irraa affeeramaniin leenjiin kennamaa turuudha. Hundeessaa fi gaazexeessaan wiirtuu leenjii miidiyaa fi gaazexeessummaa Dream Journalism Center and Media kan ta'an dargaggoo fi gaazexeessaa Lalisaa Alamuu rakkoo hedduu keessa darbuu isaati kan isaan haala rakkisaa keessa darbee barattoota isaa kana eebbaan ga'uu isaati kan isaan dubbatanii eebba kana irratti dhuma eebba barattoota kana irratti miidiyaa afaan Oromoo ammayyeessuu keessatti kanneen qooda olaanaa fudhatanii fi waraqaan galatoomaa akkasumas jajjabeessu kennameera fi daawwattoota keenya. Egaan wiirtuu leenjii gaazexeessummaa kun barattoota 44 ji'a ja'aaf barsiiseera. Kana boodatti barattootni afaan Oromootiin bakka barbaadanitti akka argatanii leenji'an abdii guutuu qabna. Warri eebba kana eebbifamtan baga gammaddan isiniin jennaan ollee. Itti fufnee jira daawwattoota keenya ammas akkuma
leenjiin gaazexeessummaa eebbifamee darbee akkasuma torbanuma kana keessa immoo sirni jalqabbii afaan Oromoo dijitaalessu hoteela intarnaashinaal Iliiliitti geggeeffamee ture. Egaan dhaabbatni Oromoo Book jedhamu kan qophaa'e sirna jalqabbii afaan Oromoo dijitaalessu qindeessummaa kalaqan intarteementiin hoteela intarnaashinaal Iliiliitti geggeeffameera. Sagantaan kun mata duree faana ogbarruu Oromoo jedhuun kan qophaa'e yoo ta'u, sagantaa kana irratti barreessitoonni buleeyyiinii fi maatiin ogbarruu Oromoo irratti argamaniiru daawwattoota keenya. Hundeessaan Oromoo Book obbo Yoonaataan haasaa taasisaniin biyya Oromaa keessa taa'ee seenaan goota Oromoo akka isa kakaase dubbateera. Kitaabota afaan Oromoo gara sagaleetti deebisuuf dhamaatii tumsa barreessitoota biyya keessaa akka isa gaafates dubbateera daawwattoota keenya. Egaan ogbarruu Oromoo gara dijitaalessuutti ce'isuun guddina namoonni dubbisuu hin dandeenye salphaatti akka dhaggeeffatan akka hubatanii fi kanneen kitaaba maxxanfame argachuu hin dandeenye karaa toora weebsaayitii Oromoo Book akka dhaggeeffataniif carraa kan uumuudhas jedheera hundeessaan Oromoo Book obbo Yoonaataan. Egaan wanti akkanaa kun kan jalqabaati biyyattiidhaa fi egaa namoonni dubbisuu hin dandeenye akka sagaleedhaan kitaabota barreeffaman sagaleedhaan akka isaan bira ga'u kan godhudha. Wanti kun illee jajjabeeffamuu qaba jenna. Nus kan torba kanaa kan qabanne keessaa kun isa ijoodha daawwattoota keenya. Gara ittaanutti ceena milluu keenya torbanii kan gara dhumaarratti dhufnee jirra daawwattoota keenya. Milluu gara dhumaarratti qabannee dhiyaanne immoo atleet Taamiraat ammallee dorgommii Paaris irraan gara Niiwuorkitti imaluuf akka jiru dubbateera daawwattoota keenya. Egaan atleet Taamiraat Tolaa maaraatoonii Niiwuork irratti sa'aatii fooyya'aa galmeessuuf akka fiigu dubbatee jira. Egaan atleet Taamiraat Tolaa sa'aatii haaraa galmeessuuf akka fiigu miidiyaaleef ibsa laatee jira. Atleet Taamiraat Tolaan maaraatoonii Niiwuork 3/3/2024 fiigamu irratti sa'aatii fooyya'aa galmeessuuf kan fiigu ta'uu ibseera daawwattoota keenya. Atleet Taamiraat Tolaa dorgommicha kan injifatu yoo ta'e bara tokko keessa atleetii fiigicha maaraatoonii Olompikii fi Niiwuork injifate lammaffaa ta'a jedhamee abdatama daawwattoota keenya. Dorgommii maaraatoonii Paaris haala qilleensaa fi teessuma lafaa rakkisaa ta'e keessatti geggeeffame irraa dandamachuun maaraatoonii Niiwuorkii fi qophaa'aa jiraachuusaa Rootarsitti himee jira Taamiraat Tolaani. Egaan dorgommichi riikardii haaraa galmeessuuf kan fiigu ta'us dubbateera atleet Taamiraat Tolaa. Atleet Taamiraat Tolaa fiigicha maaraatoonii bara faranjoota 2023 Niiwuorkitti fiigame riikardii bakkichaa fooyyessuun injifachuun isaa kan yaadatamudha. Maaraatooniin Niiwuork bara faranjoota 1970 kan eegale yoo ta'u fiigicha 3/3/2024 geggeeffamu kanarratti hirmaattonni 10,000 ol ni hirmaatu jedhamee eegama. Egaan daawwattoota keenyaan illee atleet Taamiraat Tolaaf carraa gaarii hawwina, injifannoo gaarii isaaf haa ta'u. Egaa torban kanaaf kan qabanne eebba kitaabaa dhufaa jiru taateewwan darban kan isin biraan geenye kan hagammaati. Torban immoo wantoonni adda addaa qabannee isiniif dhiyaanna akka biyya keessaa biyya alaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Ani Geetoo Lamaanyooti. Torban nagaa keessa jiraadha. Milloo inni horrofuu hin dagatina. YouTube Oromiyaa News Network subscribe godhaa. Facebook illee akkasuma ni qabna. Telegram Oromiyaa News Network Finfinnee jedhullee join godhaatii yaadota qabdan namoota akkasiniif dhiyaatan barbaadanii fi wantoota namoonni dandeettii adda addaa qabdan illee hojjechuu barbaadan yoo jiraattan karaa sooshaal miidiyaalee keenya kana nuun ga'uu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa. Oh